gara mana simboo imallee jirra. Maaliif akkanatti dhufee gurbaan kun akkamii xoonchaan mul'isuuf yoo jettan ta'uu akkasii miti an kan dhufee fi simbooni baga gammadde jechuuf dhufee jira. Yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii simboo taatan hundi keessanuu baga naga jiraattanii an obboleessi keessan Ahmad Oroo TV naga jira isinis baga nagaa jiraattanii akka nagaa taatanis abdiin qaba rabbiin irra hunduma keessaniifuu nageenyi bizitti haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo gara mana simboo imallee jirra. Maaliif akkanatti dhufee gurbaan kun akkamii xoonchaan mul'isuuf yoo jettan ta'uu akkasii miti an kan dhufee fi simbooni baga gammadde jechuuf dhufee jira. Baga dadhabbii kee kan yeroo dheeraa dadhabde asiin si gahee baga milkoofteedhaaf dhufee jira. Gurbaan ammoo kana nutti mul'isuuf hin jenna achumatti maaliifuu simboo tuffataa jedhee uffata jedhee dhufee jira. Hundumaafuu baga ittiin si gahee congratulations hin jedhee jira. Simboon teenya immoo moniin nuuf taatee jirti. Mucayyoon qacalee lafaa dhuftuun tan akka ajaa'ibaatti wantoonni isheen hojjettuu fi wantoonni akkaataa isii itti nama jajjabeessitu namatti tolu monetizing nuuf taatee jirti yookiin doolaara jalqabdee jirti isiniin jenna. Kanaafuu doolaara san yoo itti tole nuuf share gootuuf dhufnee jirra. Baga gammaddee baga milkooftee siin jecha asumaan dhaamsa akka akkootti jechuudha. Dhaamsa sitti dhaame yookiin ergaa siif dabarse akka irraa fayyadamtu abdiin qaba. Egaa simboo amma moni ta'uun ammoo waan guddaa miti. Kan argeef malee kaaniif ammoo warra argineef waan guddaatti fakkaata. Bakka kana gahee jira warroota na duuba jirus hin dagadha yookiin iddoo sanii bahee nama san hin gargaaru jettee abdii kuttee bira hin deebini. Tarii wanti kun ammallee waan abdii nama kutachiisu abdii hin kutatin si qofa osoo hin taane namoonni kunnillee abdii hin kutatina. Wanti hojjetan kun jiruu kana keessatti jiruu addunyaa kana keessatti bu'aa bahii hedduu qaba. Waan bu'aa bahii hedduu qabu kana yoo jabaatan malee yoo kutannoo fi jabeessan malee bira darbuu hin danda'an. Ilmi namaa waan hojjetu keessatti gufuun hin dhabu. Yoo ati daandii kanaan baha jettee daandii sitti cufama. Garuu daandii kana obsaan daandii cufame kana saaqattee darbuu qabda. Namni waa hojjetu jechuun nama obsa qabu, nama hawaasaan walii galuu danda'u ta'uu qabda. Dhuma kanaan itti fuufii kana ol akka jajjabaattee hojjettu abdii sirraa qabna. Jabaadhu hojjedhu. Namni immoo gaaf jabaatee hamilee isaa cabuu baatte baay'ee tokko ni cima jedhee yaada. Akkasuma qeeqa namootaa tokko nagahin si qofaa osoo hin taane namoonni kunis yeroo waa hojiitti kaatan qeeqa namoota tokko laaltanii akka hamileen keessan cabee duubatti isiniin deebina jechuun barbaada. Egaa sagantaan dhufeef ammoo baga gammaddeedha keessa dhaamachuun illee dirqama natti ta'a. Maaliifuu warroonni fuuwwanis waa irraa hubatan jedhee yaada yoo taheefi kan biraa maali dhaama isinitti fakkaate warroonni ganaa sa'aatii guuttachuuf deemaa jirtan ibalu nu biraa deeme ibalu yookiin sa'aatii nu biraa guuttate monetizing ta'e nus akkamiin ganaa guuttanna jettanii akka saamilee inni isin hin cabini. Warroonni monetizing maaf doolaara nu goonne YouTubein kiyya na harkaa duubatti deebi'a. Ilaalcha akkasii warri qabdan ta'uu sirreeffadhaa isiniin jedha. Akka warra monetizing ta'e duubatti deebi'uuf yaalii godhu jira namoonni tokko isaaniin illee jabaadhaa jedha. Warra nu duuba jirullee jabaa isaa duubaa ol harkisaa. Kan ofuu jirullee irraa waa barataa warra nu barsiisan irraa kan nu gargaare illee gargaaratuma kan nu gargaare illee gargaara akkasitti haa deemnu. Hundumattuu baga gammadde jedhaa keessaa hambisuun hin taatu baga gammadde siin jechuu barbaada. Waa'ee abdii kutachuu kanarratti xiqqoo nama haasofsiisa.
namoonni keenya yeroo baay'ee abdii kutachuu jechuun jireenya ofii wallaaluudha. Abdii sin kutatinaa waan kana galmaan hin ga'u jettaniillee yaaddanii waan hojiif itti kaatan duubatti deebinaa kutannoon hojjedha isiniin jecha. Egaa simboo jajjabeeteenyaa duras jabduudha ammas jabaattee akka viidiyoolee babbareedaa nuuf hojjettu abdii sirraa qabna. Garuu yoo hojjettu kana waan bareedaa waan dhaloonni baru irraa waa baratan waan seenaa qabeessa waan biyya keenyaa fi yookiin nama keenyaaf turu waan nama gargar hin baafne akka hojjettu abdii sirraa qabna. Haaluma kana jabaadhu itti fufi jabaadhu isin jedha. Akkasuma warroonni maatii ishee taatan hundi keessanuu jabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Kan itti aanu ammoo namoonni nan beekne hin jirtan natti hin fakkaanne garuu maqaa keesseensa irratti madhee seena jedha. Asumaanii warroonni maatii hin taaneef maatii tahaa jabeessaa isiniin jechuu barbaada. Sagantaa biraatiin walitti deebina. Har'aaf sagantaan irraa asumatti goolabna. Simboo baga gammaddee baga ittiin si gahe siin jecha sagantaa keenyas cufna. Dhaamsa qabdoo jiraate simboo itti dabartee dhaamsa uummata keetiif dhaamuu qabda. Sagantaa biraatiin walitti deebina. Turtii gaarii.